Akkuma isin argitan majlisa meetiriin tokkochi birrii 9,000 fi birrii 500 qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Meetiriin tokkochi warroonni majlisa kaawwan bitachuun gatiin isinitti qaala'aa isa kana bitachuu ni dandeettani. Isa yommuu zulaa firaashii yommuu soofaa warri jettani ani bareedina foota isa isin filadha. Quality yoo ta'e soofaa isin filadha jechuudha. Soofaa illee barbaadani majlisa illee barbaadani gatii madaalawaadhaan na biratti ni argattu isin jira. Viidiyoo kana hanga xumuraatti subscribe like share godha. Isa kana majlisa nama lama qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana inni kun meetira 9 jechuudha. Inni kun ammoo meetira 13 jechuudha. Asumaan jechuudha warroonni tikeetii majlisa BIP san murataa jirtan hin muranne jechuudha. Akka muratan asumaan isin beeksisuu barbaada jechuudha. Majlisa BIP san warroonni tikeetii isaa hin muranne dafa muradha isin jedha. Birrii 700 qofaan majlisa BIP meetirii 12 jechuudha. Mana keessanii galfachuu ni dandeettani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna simbira jiraatu jecha kaa'onnee qulqulluu irraa madde asumaan viidiyoo kiyya kana walirraa illee baannee jirra ifa manarraa ta'a yeroo Ramadaana akkasuma biizii taaneeti majlisa kana jechuudha. Majlisni kun boondidii oriijinaalii miti kanaan dura illee isin himee jira garuu akkaataan inni itti bareedu bismillah ufuma keessan iyyuu ilaalaa isin jedha. Majlisa hedduu bareedu fi Majlisa hedduu bareedu fi maashaallah ta'e jechuudha. Haalaan bareeda. Akkuma isin argitan kana majlisa haalaan bareedu taate kana jechuudha. Inni kun meetiriin isaa meetira 9 jette jechuudha. Meetira 9 haala isin argitan kana cirdeetti goonee bareechisnee baasnee fi jira jechuudha. Obboleetti teennaa fi maashaallah akkuma isin argitan kana jechuudha. Inni kun baay'ee bareeda. Hedduu bareeda jechuudha. Akkuma isin argitan boondidii tokkoffaa miti. Boondidii iyyuu miti jechuudha. Akkuma isin argitan kana haa ta'u malee garuu iyyuu haalaan bareeda. Beektiraasiin isaa akkuma isin argitan kana beektiraasii isaallee makaddaa isaallee kinoo kanni fakkaata jechuudha. Isin immoo hanga barbaadan jedha isin jedha. Koornarii tokko qaba. Akkaataa diizaayinii mana isiitiin haala kanaan ajajnee fi koornarii kennaaniin koornarii fakkeessinee gaggara galchine. Gatiin isaa meetiriin tokkochi 9,000 fi 500 jechuudha. Namoonni jaalatanii namoonni barbaadan ajajadha. Meetira 6 kaasee meetira haga isin barbaadan irratti teebiliin isin baha jechuudha. Inni kan dalagamu meetira 6 kaaseeti. Bootaan asin duwwamaa hafee jettanii asiin bootaan nu hanqate jennaaniin bootaan meeshaatti daraadaru majlisitti daraadaru nu hanqate tirfii irraa hafe jechuudha. Sababa sanii fi meetirii 9 meetiriin isin ajajate baay'ee guddaadha jechuudha. Namoonni barbaadan jechuudha meetira 6 kaastanii hanga barbaadan yoo jettan teebiliin hojiin isin baha. Teebiliin kunillee bahee mastaawutiin irra muramuuf deeme jechuudha. Sababa sanii fi akkasuma majlisa biraallee majlisa haalaan bareedaa biraallee hin jira. Inshallah sisan illatti isin mul'isa. Viidiyoo kana jechuudha subscribe like share godha hanga xumuraatti hiriyoota keessaniif illee qoodaati itti fayyadamaa isin jedha. Namoonni Ramadaana kana keessa iidaaf jechuudha maatii keessan surprise gochuudha barbaadani afaa firaashii ta'ee akkasuma majlisa gatii qannasu kanaan ta'ee waan barbaadan jechuudha. Akkasuma uffata garaagaraatiin waan hajamtaniin maatii keessan surprise gochuu maatii keessan gammachiisuu daa'imman keessa warri daa'imman biyya qabu daa'imman teessan gammachiisuu haadha abbaa keessan abbaa manaa keessan namoonni akkasiisu yoo jiraatan keessan na dubbisaa isin jedha. Nuka hojjannu meeshaa fanniseraa yookaan majlisaa fi qaama mana keessa bitamu qofa osoo hin taane wanta namni kamuu nu ajaju irratti hin dalagna jechuudha. Boota eessa faageessita warri jettan warroonni meeshaa barbaadan jechuudha. Naannoo Oromiyaa akka ta'e kamiyyuu geessuudhaaf wanti nu dhaan geessu hin jiru. Naannoo Oromiyaa hundumaayyuu ni geessinaa isin jedha. Akkuma argitan kana qabsiin kiyyaa fi majlisni kun maachidha. Wanta majlisa kana jaaladhee fi akkasii ol fakkeessee uffadhe isiniin qalladha. Akkasuma immoo keessuma osoma haasofnuyyuu taphataa haasofnu jedheeti. Akkuma argitan kana majlisa kana jechuudha baay'ee jaaladhe. Kararri isaallee waa hunda isaayyuu jaaladheera jechuudha. Carqii isaallee tokkoffaadha. Ittaansee majlisa biraa jechuudha. Majlisni kun meetira 13 akkasuma beektiraasii fi makaddaa irra daraadaree hin jiru jechuudha. Hardhaallee miti kafe'amaa jiru. Garuu yoo ani guyyaa biraa isa kana bicha addatti waraabuu waan hin dandeenyeef jedhee kan nama lama walirra hidhee koornarii 2 qaba. Majlisni hin dheerataa miti subhanallah. Asirraa dheerate hanga achi gad deeba jechuudha. Akkuma argitan kana meetiriin isaa meetira meeqa jettan 13 meetira tokko tokko murameera jechuudha. Akkuma
argitan kana carqiin isaallee hin bareeda namoonni isa kana jaalatanii barbaadanillee ajjachuu hin dandeettanii diizaayinii isaa akka diizaayinii duratti diimaa sanitti illee barbaadan isiniif dalagama yoo barbaadan akkanatti illee hojjetama akkaataa isin barbaadanii fi akkaataa isin feetanitti jechuudha diizaayinii isaa ka dalagamu makaddaa qaba makaddaa jechuun ka jidduu taa'u kanallee qaba beeftiraasii illee qaba jechuudha waa hundayyuu qaba ofirra akkuma isin argitan kanatti jechuudha haala isin argitan kanaan akkanatti bareedee hojjetamee fi jira jechuudha obboleettii teennaa fi ofii ofiitiif dalagatte saaloonni kiyyaa hedduu guddaadha bal'aa waan ta'eef sababa saniif jecha isa kana naa dalaysisi naan jette obboleettiin tiyyaa isa kana dalaysifne fi jira jechuudha rabbi nagaanitti taagalchuu kan nagaa sifaa ta'u ka irratti haara kee baafatte irratti gammadee keessummaa kee ittiin galfattu sifaa ta'u ka dadhabbii kee of duratti ilaaltee haaratti baafattu sifaa ta'u sinjaa qaalitiyyaa hingaha namni akka namaatti osoo hin taane akka ofii inni as argaattan kun illee kanama lamaati garuu hin daraaddarre inshallah isallee yeroo daraaddarre isinitti hanga tokko mul'isa kanama lamaati kararii garagaraati kararii baay'ee babbareedudha yeroo ta'anutti oliin deebinee wajjin laaluu dandeenya inshallah ka isaalle video sini foraba isin karari barbadani ajada sinin jeda karari sini tutolefe karari barbadani yo barbadan helonan jeda na bilbila sinin jeda yero hunda bilbiliki yabana da sinin jeda akkata na barbadani fi akkana fetanitti yero hunda na argatani sinin jeda online irratti garu yero bae whatsapp fi telegram natti dawala woron imo na dawaltani na himizatu imo dani telegram fi whatsapp na dawala sinin jeda akkana fakkata meeshaan kenna mashallah da warroonni ramadanaaf kenna garagara maati keessani barbaadanille keessana dubbisa akkuma san argitan kana meeshaan kenna irraa akka san argitan kana jira jechuudha namoonni meeshaa kana jaalatanii isinitti tole hajamtanii keessana dubbisuu ni dandeettan isinin jira yeroo hundayyuu boota hundayyuu geessu nun dangeessu eessa ta'eessa jirta warri jettanii anka jiru oromiyaa keessa oromiyaa guutuu isaa ni naannoofnaa isinin jira hordoftoota kiyya akkasuma ramadana kana fi maatii keessaniif kennaa yoo barbaadani akkasuma rakkata keessana dubbisa sinin jira lakko silbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti whatsapp fi telegram inni argattu waan haga